amma lakkoofsa illee fidi natti ergi faafar soollee hunda lakkoofsa as erga amma saa kana keessan si bareessa na dhagaye obboleessu atummaa waan akkasii jaayee lakkoofsa afar soollee hunda as kennu afarsaa nambara afarsaa fida rakkoon jiru si kenna dhageeffadhu digale ani akkasii kaisaallee asin kaisaallee barbaannaan ijaayisaan aboo si kennaa sin jee nambara inni irratti hin dabale tokkoffaa irratti akkanuma kijibinati saafii ati wayii jawaazaa wayii keessa dalajeetiin akka waan akkana kana baasuu maha kijibda obboleessa irra teettatini inni koo jawaazaa arabatu baasa jedhe ati silkii wanta ergite dhiisi ani jawaazaa bira silkii si ergaa jawaazaa bira si keessaa koo dhiisi jawaazaa bira si keessaa ati lakkoofsa jawaazatti kenni natti hin kennin dhiisi kalaas ati jawaazaa ammarkana sortaa hin dhagaa lakkoofsa afar soollee dhiisi lakkoofsa afar soollee obboleessa kijibni barbaachisu ammarkana sortaa amma dhaqee amma lakkata suuraa isaa wajjin nurraa qabamee jira nurraa hidhanii jira ukkaamsanii jiranii lakkoofsa kana ukkaamse halkan edanaa kana akka reetanii lubbuu isaan umaartan ka jedhu kun amma markaza dhagaa akkas dhaabadhu maa kee jibitanii meekoo yaani gaafii tokko si gaafa daati jawaazaa wajjin jirtu suuraa hafarsu hunda hin kenna jawaazaadhas eegale dhiisii boo maa kee jibitan saisin markaza sortaa guututti dhaqee amma suuraan isaa guutuu nama ba'a jechuu lakkoofsa illee qophee amma asirgi lakkoofsa maa kee jibitanii wayi lakkoofsa asirgi amma asirgi dafi hunda bannamni habiibi akkanatti ukkaamameeti hin dhokatu maa kee jibitanii lakkoofsi bilbilameen lakkoofsa afarsoo hunda suuraa afarsoo kan hunda gaafii si gaafa dunaa deebisu amma saa kana keessatti dhiisi askara wajjin haasa obboleessu maal goona wajjin haasa maa kee jibanii lakkoofsa ergeeti usmeeti lakkoofsa inni si dawwalee sadiitti ergeeti amma marrajaa jiru amma culullee yoo taate waan biraatiin dhawaa malee biyya seera jiru jira farsoon as jira kun odaarii riyaa kana sii galee yoo edan hin baafne ilaalu lakkoo isaa guutuu as kennu galee Saafii akkana jajjaba kijibaan gartee filima dhagayi. aboo dhageeffadhu ni amma saa kana si erginaati ati ni jin nambara si ergira bakka nambara amma si erga Dhagayi. as ergi kunoo markaza karra dura gaara kunoo na Dhagayi. Saafii. kunoo na markaza sila usme warra wanni kaajala kun jawaazaat Egaa ami hangaafii saafii gaafadha. Oromoo akkana wal fixu tan eessa jirtu akkana wal shaka shaytu tan warra. habiibi kun as jira bar suni gaara jirti kun as daarii riyaa kana daarii mariyaa kana dalagu kun lakkoofsi inni itti tumsiisu kun eessa jira warri tumsiisu kun eessa jira habiibi kana bar kun inni ukkaamamee lakkoofsaa qabdaamii kana lakkoofsaa qabdaamii kasitti bilbilame bakkitti ukkaamame lakkoofsaa qaba dhageeffadhu lakkoofsaa qabaatu dhagayi sitti mala lakkoofsuma kana akkasitti kennu dhageeffadhu tokkoffaa irratti mee ayyee warri tumsiisu kunniin eessa jira warri tumsiisu waraana ajajoonni kunniin guutuu riyaatti hin jiran obboleessu hanka sayin hangal dhimma nasbee obboleessa kiyyaati kaanii maddommaan obboleessi kiyya narraa ukkaamamee jira lakkoofsi inni bakki inni ukkaamame kana dhagayila suuraan isaa kana amma kana dhaqqabdan jedhe wajjin haasoyti ani hin barbaada kana dhiisisan keessa nan galchini Wallahi kajeru yatra walumaa keessa jira warra jawaazaatu waan kana dalaguu danda'a abbaa fedhe mana abbaa fedhee cabsee seeneetiin nama bade fuudhuu danda'a ati jawaazaa wajjin dalaydamoo markaza jawaazaa keessa jirta an jawaazaa wajjin jiraatu sun taane markazuma sortaa dhaqee amarka dhagayila curtaa maaltu dagale curtaa kunoo wajjin dalagaa jirra bar warra wanu bira dalagu kana bar curtaa gibbii namaa sortaa ka wajjin dalaytu jaayizaan laalanii maa ittiin kennire maa kijibta waati maa sobdan isin maa kijibtan gaafa wanna waan ati jettu kana kan dalaguu danda'u warra jawaazaati warra itti gaafatu warra jawaazaa wajjin dalagaa jawaazaa ani jawaazaa lakkoofsan qopheessaa isin jedhe kunoo ani jennaan askaruma bira Safi, dhaggeeffadhu lakkoofsa fidiyaas lakkoofsi kennama garuu Umar Bukhari lamaffaa nuti ta'utti jirta Umar Bukhari miti baran suuraa isaa malakkata habiibi suuraa isaa guutuu ukkaamame ka jedhu maal taate fayyaamu ukkaamamee jira asitti haraamiin ukkaamse ka ukkaamse immoo lakkoofsa kana ka ukkaamame immoo obboleessa kenna kana allaqee wanni biraan jiru isaan ufii barbaadan ufii isaatii kana kaanii jechuudha
ila saafi bara mana tokko seenu akka shurtaan hin dandeenyeen beektaa mi kana walumaan beeknaa mi shurtaan mana tokko seenu hin dandeenye. Mana takkatti seenu hin dandeenye. Biyya gama deemuu dhiisi. Bakka dalagu akkamitti fuudhan? Wallahi balbala bakka dalagu akkamitti fuudhan? Suudii shurtaa jechuudha. Bakka dalagu akkamitti fuudhame aya? Bakka dalagu akkamitti fuudhame? Ati shurtaa moo Maaki jibdensa? Jawaazaa moo maal keessa dalagaa? Abboo maaki jibdensa. Ani kun askara dhagay. Dhagay saafi dhagay. Buleessa. Dhagay si himna. Maaki jibdan jedhan nuti waan osoo argine. Fakkeenyaaf afarsoon usmeen dho'isu nun dho'isu. Ijoollee suudii hedduu jira goddanyoon isaa. Nu bichaa miti harka gaafa taa'u. Warri suudii keessa jiru warri qareenni beekuyyuu gaafa taa'arti ijoollee waan wallaalte. Wanni waan nama jiru gaafataniif hin jiru. Fakkeenyaaf suudirraa dhageenye jechuun nuti dhabame. Hayyee afarsoon badee miilu kunoo amal akkati ka seera qabeessa guututti hatummaan afaan keetiin afaan ingiliffaatiin hundaa hin beekanii obboleessi kee nurraa badeera lakkoofsa kanarraa ukkaamse jedhi kun si kenna kun. Lakkoofsa si ergee jira. Lakkoofsa si ergee jiraate. Tarii amma saa. Kunoo lakkoofsa si ergee miseejii kiyya keessa gaseessa. Isi amalakkati kottooti. Mee amalakkata osumaan way keessa jirru waan jedhanii si dhageeffannaa asuma keessa taa'ee amalakkata. Koy suura afarsoo buufannaa koy. Amalakkati deemi. Abo inshallah bilbila kana ittiin kennin maaliif beektaa waan kana Ahmad immaan akka taateenaa hiiku saafitti bilbila hin kennin saafi bilbila. Bilbilli amma ittiin dawwale kaa dhageeffatu. Rakkoo hin qabu si amalakkatu dhiisaa kan maddeen. Saafitti dhagahin saafi inshallah. Amalakkata jedhe dhaadate jara keenya dhageeffadha. Ila beekii isaa karmattee meedhaa markatuma kana dhaqee waan jedhaniif aboo muhiitii godhame. Muhiitii godha. Akka taateenaa ba'a. Amma amalakkata jedhe haa amalakkatume achi nuu bal'isi yoo ilu achi nuu bal'isi illaalla. Mee waan jedhaniif. Amalakkatiin uummata gurgurtaa Amalakkati. miira keessa galtee waan barbaaddan. Nagaa. Muhiitii godhadha. Miutu godhadha. Yoo mucaan. Mul'isi jechuun akka shurtaa ta'e mul'isa. Yoo mucaan hin qabamin. Callisa mee callisa. Mucaan qabamin jedhu. Afaaniin callisa dura aboo nama mee callisa aka markazarra jira haga ol naseen isinitti dhaabadhaa na caqasa. Yoo isaan deebi'an ni deebi'a gatti. Yoo immoo sukuriitiin ol naseensise. Dhageeffadhaa amma karra gubbarra jira. Kaamera jira waan ta'eef takka achi qabee isin agarsiisa. Hundi keessan laala yeroo takka. Yeroo hunda hin danda'amu. Yeroo takkitti laala. Irraa as fagaadhee amma gachi seenu. Garagalchachi. Yeroo mara hin danda'amu afaan. Kaameraa mul'isnee markaza. Agartee? Hin agartu? Lafa argaa jirra. Koy taappella. Koy taappella risikaa akkasii miikoo. Wata kargan buleso banari tolkabi. Koy. Taappella Kabi lafti marti balaataa dha maali? Taappellaa ka duraanii ka suuraa kaafattee keessa fuutee komitti jira keessa. Maal goona nu No kun okamati. Maal mul'isi maal goona Nuna muka maal taate inu maal isin jetteet maa soita. Wallahi billahi kijibaa jirta achi qabi kaameraa moo markaza maali? Guyyaa godhellee Obboleessu. Kaameraa mani achi garagalchi mul'isi abbo. ajandaa eessa biyya kamiin ka Kun kaameraa amma agarta? eshi deema iyyee Amma agarta? eshi deemi gaqqabii gadhaqii deemi gaqqabii Obboleessu maal taatan sileesin? Assalamu alaikum jannati. Ila silali. maafuuf takara dhaqee amalakkata Gama seen dhagai. Ka seenu sin dhibu kaameraa qabattee seenu yakka bibi mana seeraati. Waan hin taane godhina wayi. kiisii kaaddu deemi Maal of gootanii? kiisii kaaddu deemi Kiisii kaadhu sagalee kee dhageeffataa deemna kiisii kaadhu deemu. Muhiitii irraan godhatini akkasii seen. Obboleessu dhageeffadha amma isinitti ma dhagaa. Markazaan fakka meechi kamera markazaa miti. Usmee dhagahi. Kun isi lakki markazaa mi? Kun keeti lakki. Kun si. eshi amma ko amma Kun isi ni markazaa mi? Kun maal? Maa ufsaltan saa ummoo. Kun si. Kun si amma kun ushti. Kun isi ni. amma Deemi dagi fallasaa deemi dagi. eshi amma kun ko eega amma eshi saafi amma furmaata god warra gurguddaa waliin jira amma tana nama baasaa amma tana nama qabsiisuu danda'a jedha amma deemi baasayyee fidi deemi Aboo kuni markaza bar ilu markaza miti bar markazan jiru warga